jaratun talasani leencattee rumsiiseedhaan oduudha. Leencatti gaafa rumsiisanii leenca bira ooltii achi bultii galgala gaaf tokko maal jedha leenci dhaqiitiin mammaa kee abbaa kee dubbisii kottuu irraa fagaattee taa'edhaan innaan natte mana haadhaaf abbaa kana dhatte bakka. Leenci immoo galgala dhaqee mana isaanii jala taa'e maalaa soofti laataa jedhe. Innaan attamiin tala koo abboo guddaa fooyyesitti qabaa itti gaafatte jaarti. Amalli isaanii illee gaariidha garuu bobaa isaaniitu natti cincaa malee itti. Ala mana jala taa'ee dhaggeeffate sokki hin gale. Isheen isa booddee hin galte gara isaatti gaafa galtuu billaa qara qabeessa fuudhee lafa sitti tolu na waraani sirriitti na waraaniitii na keessaa fuudhee kaa'ee. Maal taatan jennaan na waraanati maal taate lafa sitti tolu na waraan jennaan fuutee gittiin goote waraante raaftee keessaa fuute achi keessa. Arraabbatee madaan isaa hin fayyi. Jennaan maal jetti? Abboo guddaa inni dheengadda si waraane sun isin fayyeeraa itti. Jennaan inni billaan keena waraane fayyeen isa arrabi keena waraane fayyuu dadhabe. Maatiin tokko waan bor walitti deebi'an hin fakkaatu. Waan bor deebi'anii jireenya geggeessan hin fakkaatu. Aarii qabnu gaafa tasgabbaa'u numatu mana keenya geggeessa. Kanaaf abbaan manaa amala arrabsoorraa haati manaa amala arrabsoorraa of eeggachuudha.